Akkam jirtan daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota OIB irraa oduu torbaanii qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Oduu torbaanii keenyaan an oduu biyya keessaa isin biraan gahuudhaan isin faana turtu Daraartuu Shaamiiti akkasuma waa'ila kiyya. Anis Muhammad Absalaamin jedhama sagantaa teenya oduu torbanii qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Anis oduu biyya alaan isinitti hima hamma xumura oduu keenya torbaanitti nu waliin tura. Muddee 12 bara 2020tti gaarama abdaan kan jedhamu godina Horoo Guduruu Wallaggaa ona Horoo mana barumsaa Baqalaa sadarkaa tokkoffaa qorumsa irra asoo jiru waraanni mootummaa badii takkaan maletti qabee ajjeesuun isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Dargaggoon kun isaa fi obboleessa isaa ta'uudhaan asoo qorumsa irra jiranii obboleessi isaa ammoo akka madaawes gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Akkasuma oduma wal fakkaatuun guyyaa godina Wallaggaa lixaa aanaa Gulsoo magaalaa Caalee Eekaatti qotee bulaa maqaan isaa Abbuulee jedhamu sababa maqaa shanee gargaarta shanee nyaachifta jedhu waraanni mootummaa erga hidhanii mana hidhaa keessa tursiisaniin boodatti fuudhanii mana jireenyaa isaa biratti akka ajjeesan gabaasuun keenya ni yaadatama. Akkasuma daawwattootaa fi kabajamtoota keenya oduu torbaanii keenyaati magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Aqaaqii Qoolaarratti magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qaalitti aanaa sagal iddoo addaa Qilintoo jedhamuun beekamu keessatti mana barnootaa Qilintoo sadarkaa tokkoffaa hanga sadarkaa 8ffaa jiran afaan Amaaraatiin baratamuu qaba jechuudha. Barattootaa fi barsiisota irratti qaamni mootummaa dhiibbaa garaagaraa geessisaa turuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Akkasumas kana malee osoo hin taane jiraattonni magaalaa Finfinnee tokko akka nutti himanitti magaalaa Finfinnee keessatti afaan Oromoo dubbattee karaa gubbaa deemuu fi akkasuma tajaajilamuuf illee hedduu rakkina guddaa keessa akka jiran dubbatan. Akkasuma oduma wal fakkaatuun oduu keenya torbaanii kan gabaasne turre keessa Oromiyaa Kibbaa Koonyaa Booranaa Araddaa Tulluu keessatti qaamni mootummaa hidhaa fi ajjeechaan akkuma itti fufetti jira jedhan keessattuu namoota qaroo sabaa ta'anii fi maatii gaazexeessotaa irratti dhiibbaaleen garaagaraa guutuu Oromiyaa keessatti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Maatii gaazexeessaa ONN kan ture Sooraa Jirmaa Ali abbaa isaa Jirmaa Ali Waariyoo fi obboleessa isaa guddaa Liiban Jirmaa Ali badii tokko maletti qaamni mootummaa qabanii mana hidhaatti akka galchan gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Isa qofa osoo hin taane akkasumas namoota hedduu irratti sababa ilmaan isaanii qabsoo Oromoo keessa jiraniif qofa maatii keessantuu qabsoo keessa jira jechuudhaaf hidhaa fi dararaa namoota hedduu akka dararaa jiran dubbatan. Oduu torbaanii keenyaatti mootummaan bilxiginnaa amma biyya bulchaa jiru Oromoota Walloo irraa qawwee guuruuf walgahii aanaa Jiilee Dhummugaatti magaalaa Sanbatee keessatti guyyaa lama gaggeessaa turuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Akka maddeen keenya achirraa nuuf gabaasanitti erga muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad Walloon jiddugala daldala meeshaa waraanaa taatee jirti jechuudhaan dubbateen kaase waraanni mootummaa Walloo irratti bobba'uudhaan akka hidhannoo hiikkatanii fi dararaa hamaa akka irratti gaggeessaa jiran gabaasuun keenya ni yaadatama. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti haleellaan irra deddeebiin raawwatamaa turuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Qondaalli naannichaa warreen haleellaa irratti deddeebiin dhaqqabsiisaa jiran finciltoota ergamtoota TPLF fi ABO Shanee waliin hojjechaa jira jechuudhaan maqootti namoota hedduu dha'uun dubbachaa haa turuu malee hanga ammaatti rakkoon achi keessatti gaggeeffamee lammiileen nagaa lubbuu isaanii dhabaa jiran irratti qaama mootummaarraa wanti godhame tokkolleen hin jiru. Sababa kanaaf jecha qaamni mootummaa namoota nagaa akkasumas nama sabaan Oromootaan guututti maqaa Shanee jedhuun maqaa juntaa TPLF jedhuun namoota hedduu hidhuu fi dararuun naannoo sanitti yaaddoo guddaa ta'uu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Ilmaan Oromoo biyya abbaa isaanii irratti roorroo dadhabanii biyya ambaatti baqatanillee achittillee boqonnaa asoo inni rakkatiin rakkamaa jiraachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Kana keessa baqattoonni dararaa hamaaf jiru dhala namaaf hin malle keessa jiran jaarmiyaan mirga namoomaa quuqamu Human Rights Watch akka gabaasetti Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad ammallee lammiilee Itoophiyaa dhibbaan lakkaa'aman dararaa jiraachuu himteeti jira. Kanneen keessaa kan jiran kutaa dhiphoo keessatti yeroo dheeraadhaaf walitti heddummachuun akka tursiifamanii fi akkasuma eeydoonni jidduu galaasaniis akka isaan dararaa jiran dubbachaatti turan. Dararaa akkanaa onkololeessaa fi sadaasaa dabran keessa yoo xiqqaate namoonni 3 ajjeefamuu himeetii jira dhaabbatichi kun. Baqattoonni jaarmiyaan kun dubbisee hundinuu mootummaan Saudi Arabiyaa balfa guddaa keessatti hanga namoota 350 tahaniin tursiifamanii akka dararamaa jiran dubbatan.
Tole daawwattoota keenya akkasuma oduu keenya torbaanitiin kan qabatee if keessaa qabu yeroo waraanni Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti opereeshinii mirga kabachiisuu jechuun gaggeessaa ture kanatti gama daangaa Suudaan biyyoonni lama wal dhabdee rakkoo dhalatus gaggeeffamaa jiraachuun gabaasuun keenya ni yaadatama. Ta'us gama Suudaanii malee gama Itoophiyaatiin dhimmicha yeroo ibsamu dhagaamee hin beeku. Kibxata dabrees garuu walitti bu'iinsi uumame loltoonni Suudaan ajjeefamuun gabaafameera. Oduulee keenya torbaanitiin kan isiniif dhiyeessinu ammaas hooggantoota olaanaa TPLF bakka jiran namni eeruun kennaa birrii miliyoona 10 badhaafama jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaa dubbateeti jira. Miidiyaa biyyoolessaa TV Itoophiyaa qondaala olaanaa raayyaa ittisa biyyaa tokko waabeeffachuun akka gabaasetti badhaasni qarshii 1000 nama bakka hooggantoota TPLF jiran eeruun kan kennamu ta'uu qopheessaa akka jiru dubbateeti jira. Hooggantoota baqarra jiran yeroo gabaabaa keessatti to'annoo jala oolchuuf badhaasni qophaa'e jechuudhaan Jeneraal Asraat Deenaar himeeti jira. Tole daawwattootaa fi kabajamtoota keenya oduun keenya torbaanii oolmaa dhaddacha hidhamtoota siyaasaa kan if keessaa qabudha. Oolmaa dhaddacha hidhamtoota siyaasaa muddee 16 oole manni murtii olaanaa federaalaa guyyaa muddee 16 hidhamtoota siyaasaa irratti guyyaa beellama dheeraa ammajjii 25tti qabachuuf yaalus haa ta'u malee falmii guddaa abukaattoonni godhanii fi akkasumas mormii jabaa hidhamtoonni siyaasaa keessattuu obbo Dajanee Xaafaa filannoo keessaa nu hambisuuf hojjechaa jirtan jechuudhaan ammajjii 4tti bara 2013 gad deebisuuf dirqameeti jira. Oolmaa dhaddachaa muddee 16 ooleen namoota galmee obbo Jawaar Maammaffaa jalatti himataman keessaa namoonni 16 dhiyaataniiru. Himatamtoonni biyya alaatti argamanii fi kanneen mana hidhaa qaalitti jiran keessaa obbo Jawaar Maammat, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamzaa Booranaa, Shamshaddiin Xaahaa dhaddacha hin argamne. Barreessaa KFO kan ta'e ogeessa seeraatii fi obbo Dajanee Xaafaa dhaddacha irratti waan dubbatan keessaa mootummaan kun gootni gaafa isa mo'ate hin dhaadatu jedha. Afaaniin garuu dirree dimookiraasii babal'iseera jechuudhaan harka tokko meeshaa waraanaa harka biraatiin ammoo mana hidhaa baatee deemaa jira. Yoo dhugaadhaan gara dimookiraasiitti deemuu barbaadanii fi rakkoolee siyaasaa biyyattii keessa mudataa jiru furuu barbaadame ta'e qophii malaayyoo waraanaa san gara karabaataatti jijjiirratee fuulaatti gad taa'ee nu waliin haa mari'atu jechuudhaan mootummaafillee dhaamsa dabarsaniiti turan. Manni murtii obbo Jawaar Maammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa faa beellama itti aanutti tarkaanfii humnaa irratti fudhatanii akka dhiyeeffaman jechuudhaan ajaja kennee ture. Haa ta'u malee obbo Dajanee Xaafaa deebisaa kennaniiti turan. Kun naamusa seeraati miti. Akkamitti hidhamaan seerarratti ajajni tarkaanfii humnaan fuudhaadhaa jedhamee kennama. Manni murtii jibbiinsa fakkeessaa jirtan jechuudhaan ajaja hadheeffatee falmii abbaa murtii mana murtichaa isa aariidhaan fayyadama keenyaatu aariidhaan rakkoo qaba jechuudhaan dhaddachumarratti dhiifama gaafateeti ture. Beellama dheeraa ammajjii 23 bara 2013tti qabamuuf manni murtii yaaleerrattis obbo Dajanee Xaafaa fi abukaattoon falmii taasisanii guyyoota 20 akka irraa hir'isaniiti turan. Tole daawwattootaa fi kabajamtoota keenya oduu torbaanii biyya keessaa kaniin qabadhee isin biraan gaa ture. An asumarrattiin goolabaa waa'illi xiyya Maamad Abdusalaam oduu torbaanii biyya alaa isin biraan gahuudhaan isin faana kan turu ta'a. Hedduu galatoome darartuu hooqlan. USA Suudaaniin tarree biyyoota shororkeessummaa deeggaran irraa haqxe. Imbaasii USA Khartoum jiru Suudaan tarree biyyoota shororkeessummaa deeggaran irraa ifatti haqamuu beeksiste. Waajjira haajaa alaa Suudaanii tarree biyyoota shororkeessummaa jajjabeessan gaafa muddee 24 irraa eegalee akka haqamtu xalayaa beeksisuun mallatteessan. Labsiin kun labsii mootummaa federaalaa ta'ee ni baha jechuun imbaasichi fuula feesbuukii isaa irratti barreessee ture. Mootummaan federaalawaa Soomaaliyaa hariiroo dippiloomaasii biyya ollaa Keeniyaa waliin qabdu addaan kutuu beeksiste. Soomaaliyaan dippiloomaatota isii Naayiroobii jiran mara biyyatti kan waamte yoo ta'u, dippiloomaatonni Keeniyaa Moqaadishoo jiranis guyyoota 7 keessatti biyyattii gadhiisanii akka ba'an gabaafamee jira. Murteen kun wiixata kaleessaa pirezidaantiin Soomaalilaand Muusaa Bihii Abdii gara Naayiroobii imaluun pirezidaantii Keeniyaattaa Uhuruu Keeniyaattaa waliin wal arganiiru. USA michuushee NATO keessa waliin turan Turkiirra kan qoqqobbii keesseef biyyattii misaayiloota ittisa biyyattiif oolan kan Raashiyaa irraa bara darbe argatte agarsiisuu wayita eegaltuudha. Misaayilii dachiirraa gara qilleensaatti hurguugamu 400 teknoolojii NATO waliin kan waliin simnee fi qindoominni biyyoota Yuuroo Atlaantikiif daran sodaachisaadha. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii namoota nagaa sababa lola Tigraayin miidhaman gargaaruuf deeggarsa yeroo balaa doolaara miliyoona 35 tuqaayaa gumaachuu beeksise.
dhaabbanni biyyoota gamtoomanii ejensiin gargaarsa daa'imman irratti hojjetu UNICEF ibsa kibxata baaseen Tigraay keessatti daa'imman miliyoona 2.3 ta'an deeggarsa namoomaa argachuu hin dandeenye jechuun dubbatan. Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron COVID-19 qabaman erga isaan kooronaavaayirasiin qabamanii barame booda hooggantoonni Awurooppaa hedduun isa waliin walitti dhufan adda of baasuu beeksaniiru. Tolegaa Mahammad Abdusalaam guddaa galatoome. Tolegaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya oduun keenya torbaanii biyya keessaa fi biyya alaa wal duraa duubaan kan isin biraan gahaa turre asumarratti kan goolabamu ta'a hanga oduu torbaanii torbee dhufu walitti deebinutti nagaan nuuf tura.